akam jitan nagaa fayyaadha. Sirboota afaan Oromoo bareedaa akkana kana hordofaa jirra. Mee sagalee tolfasmi. Wanna ajaa'ibu jiru. Wallistoonni keenya kanneen har'a lubbuun hin jirree fi Yosepe Michel fuula rabbiitti haa tolu sirboota akkanaa kana sagalee normaala tan koompitara seentee takkaahu warri koompitara waatii deemitee jechuudha fedheeti sagalee qulqulluu bareedduu mi'ooytu kana sirba kanis dibanii meeqa nuu gobana san osoo koompitara seentee sagaleen tun akkam taati yaadame koompitara odoo seentee akkam taati sagaleen tun Mesir bahan tinangan seti. Barwan hedu itu namni kayaknya arratan. Meshar kesana sintol patan dibbe gara-gara itu meshar kesana sintol patan. Gitara wajin. Walaran me isanya bisa walisan. Ini berdua cilek me sagale rahat. Sagalee mi'ooytu ta kompiitaran seenii meeshaa muuziqaa arranjimentii fi kun hin jirre jechuudha. Mee dhageeffadhaa sagalee akkanaa tana arraan tana osoo kompiitara seentee akkam fakkaatti. Garuu nuti arra wallisaa nuuraan yoon ifin jee natti ulfaata. Maaliif warri kanaa kunuu gartee wallisaa ofin jee takka artistii ifin jee fi yaamne warri kanaa kunuu. Maaliif afaanuma saba kanaatiin guddisaa jee haqarshii sin arganne hahumaata kan arganne. Kana mai sade garun injirri wali qabamanii waan akkana babbareedu tan uumanii afaan kana daddagalchanii asiin gehan duba hedduu jira tokkoof lamaa miti anama wanni kana isin tuttuqe maaliif beetani nuti eessa jirra isin jechuuf eessa jirra nuuraan akka nuuraanitti eessa jira sagalee mi'ooytu kana tana if dura qabaachaa turre isaan kanarraa hagam takka leenjii fudhannee jirra nuti akkaataa isaanitti wallisan kana dhaggeeffannee sirboota isaanii hordofnee dhageeffannee gurraan waa hubannee jirra akkam nagaa fayyaadha gurraan waa hubannee jirra sirriitti dhaggeeffannee sagalee akka isaanii san kompiitara odoon seenne arraan tana wallifnee agarsiifnee jirra hawaasa kanatti hin jirru. Kanaafuu abbootii teenyeef duuba deebinee haa qorannuu isin jechuu barbaadetti walii galatti hangafoota wallistoota sagaleen isaanii akka dammaatiin mi'ooytu. Maaliin isiniif dhaamuu fedhe amma fakkeenyaaf isaan gaafa sanitti waltajjii wahii yoo jiraatte meeshuma qaban saniini gabbahanii waltajjii san akka ajaa'ibatti ta'uusu turan. Nuti har'a moontaarboon gurguddaan ispiikarri meeqaan tam nu bira jiraatee arranjimentii warri gartee sagalee teenya tana tolchu waa meeqaan nu deeggaranii waltajjiiratti isaan kan hin geenye waan isin ajaa'ibu.
dhugaa rabbii dubbachuudhaaf lubbuun jiru rabbii umrii nuuf haa dheeressu hunda isaaniiti ammoo lubbuun dabree fuulli rabbiitti haa tolu jecha mee if duba deebinee haa qorannu isaan sun ammas gamtaan jiraatan waan isin hubachiisa fedhe waliigaltee qabanii gamtaan jiraatanii dhabanis rakkatanis waliin jechuudha nuti hoo har'aan tana maal jira faffacaanii jira bittinnooyne akka gartee ilmoo jawwee tagizee killee keessaa cabsan adda horiitutti faffacaanii jira nuti maaliif faffaca'uun nurra jiraata yaanni keenya walitti dhufee fakkeenyaaf hojii nama tokko irratti hojii walisaa tokko irratti osoo wali qabnee hundi keenya irratti hirmaanne akkuma hojii isaanii kana bareeddii jechuu fedheeti tokko sagalee qaba tokko walaloo qaba tokko yeedaloo qaba kana wali fidaniiti waan bareedduu ummataaf gabbaasan nuti immoo kophaa tiyyan cahaa namuu kophaa caha horiine yaada mataa keenyaa qofa hawaasaa dhiyeessinaa yaadni sun fudhatama qabaachuu danda'a fudhatama qabaachuu ooluu danda'a Kame itti aansetiin isin dhufaa ati walii galatti sagantaa akkanaa tana qabadhee hedduu itti qophaa'eetiin fuulduratti isin dhufuu ta'a. Dhaamsi kiyya immoo Nuuraan Tuub subscribe, like, share godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Akkasumatti yaada mataa keessaniis achi jalatti koomantiidhaan nuuf barreessaa. Hanga walitti deebinutti nagaan turaan isiniin jedha.